It's not the first African country to experience a military takeover. Uummata Oromoo waabiin isa hidhannoo qofa kajedhu qondaalli poolis godin Shawaa Lixaa tokko uummata akka hidhatuuf waamicha dhiyeessee jedhani. Dhalattooti Oromoo godin Wallagga Baana Sibuu Siree irra haleella milishoota Amaaraa Faannoo jedhamaniin buqqifamanii baqatan hoomannaa lafirra dhufanii fi deebifamaa jiraachuu hoommaatu ye'uun ingidaatti santeema. Jibanii bakka qabeenyaan isaanii waan tokko bakka barbadeemee kaan biyee kaan bakka lubbuun gaara keessatti jiraatan waggaa tokko guutuu. Hojjattooti daandii qilleensa Itoophiyaa dhalattootaan Tigiree ta'an dhiibbaa mootummaa Biltsiginnaa dheechuuf xuyyoorfa keessa dhokatanii biyya ba'uu jiran jedhan. Waraawwalii waliin Itoophiyaa irratti immoo dirooniiwwan biyyootan akka Chaayinaa, Taark, Iraaniif gamtaan Imireetota Araba fa'aa mootummaa biyya Hammadir qabachuun lolaa turuu BBC'n gabaase. Riippoortar keenya Kaayiroo irra dhaga'e. Al Jazeera has obtained satellite imagery that shows the United Arab Emirates is now providing military support to the Ethiopian army. Keeniyaatti haleella bombii konkolaataa geejjiba uummata maataatu jedhamtu irra godhameen namoota 10 ajjeefamanii baay'eellee miidhaman. Maalii hanga Ginii, Suudaaniif Chaad qofa osoo hin taane Burkina Faasoo faalleen biyyoottan Afrikaa hajjoottan achasaanan kan mootummaa isaanii humnaan gaggeessan keessa jalqaba irratti argamu. Diimokiraasiin Afrikaa keessatti saqeeruu jirtiin xiinxala miidiyaa Jarman Dooch Veeleetii ana coqeessan teema. Hermaannaa mootummaan Isaayyaas afaan warqwaraan Itoophiyaa keessa god olaantummaa gaafa Afrikaa horachuuf kakaa'effatee jedhani. Hariiroon alaa Isaayyaas hordofuu qajeeltoo kan qabu osoo hin taane ayyaan laallattummaa irratti ka hundaa'e ka jedhu zee conversation. Tarsiimoo xawalwaalleetiif qajeeltoon qaamne bu'aa waraan kan irra argan maal fakkaata. Xiinxala zee conversation baasa biraan birruutti santeema. Ammajji 31 barrii 2022 guyyaan har'a wiixataa guutuun oduu qabnu kunooti. Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himna. Oduu isinitti himuun kan isin waliin turan Yihuun Ingidaati. Dhalattoonni Oromoo godina Wallaggaa Bahaa Sibuu Siree ganda Baqqoo Jimaarraa haleellaa milishaa Amaaraa Faannoo jedhamaniin buqqaafamuun magaalaa Siree buufatanii turan osoo haalli nageenyaa amansiisaan hin uumamin gara ganda irraa buqqaanetti akka deebinuuf qaama mootummaatiin dirqisiifamaa jirra jedhan. Haleellaa milishaan Amaaraa baatii fulbaanaa darberraa eegaluun irratti baneen namoonni hedduun ajjeefamanii qe'ee fi qabeenya barootaaf horatan gariin saamamuu kanaaf ibiddaan barbadaa'u kan ibsan lammiileen kunneen qaamni mootummaa deebisee nu dhaabuuf hojii tokkollee osoo hin hojjetin yeroo haleellaan milishaa Faannootiin raawwatamu cufee jirutti gara ganda keessaniitti deebi'aa jechuun dhumaatii marsaa biraatiif nu qopheessuudha jedhu. Namoota milishaan Faannoo gandichaa buqqaase keessaa gariin isaanii dhalattoota Oromoo bara 1995 sababa hongeetiin godinaalee Harargee keessaa buqqaanii Wallaggaa qubsiifaman yoo ta'an haala yeroo ammaa isaan mudateen gara Harargeetti deebi'uuf yaalaa jiru Finfinnee fi Adaamaa jiraachuu nutti himaniiru. Bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Milishaan Amaaraa maqaa Faannoo jedhuun of ijaaree deeggarsa abbootii qabeenyaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifamuun beekamtii mootummaa naannichaatiin socho'u naannolee Amaaraa, Tigraay, Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa keessatti bu'uura rakkoo nageenyaa uummattoota biyyattii ta'ee jirudha. Gochisuu kanneessaan milishaa Amaaraa Faannoo jedhamuun Oromoo Walloo dabalatee uummattoota naannoo Amaaraa jalatti ukkaanfamanii buluuf dirqaman irratti raawwatamu hammam waggoota kan lakkoofsise ta'us sochiin garee kanaa yeroo booda gara naannolee biroottis babal'achuuf danda'eera. Gareen milishaa Faannoo hidhata caasaa mootummaa gandaa hanga mootummaa federaalaatti qabu fayyadamuun gara lixa Tigraay fi Matakkalitti bobbaafame yakka namoomaa hanga duguuggaa sanyiitti gahee raawwataa ture kun baatii fulbaanaa darberraa eegaluun ammoo gara godinaalee Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaatti bobbaafamuun ajjeechaa suukanneessaa, saamichaa fi mancaatii qabeenyaa akkasumas weerara daangaa Oromiyaa raawwataa jira. Sochiin gareen kun gama Shawaa Bahaa qe'ee hawaasa Karrayyuu aanaalee Fantaallee fi Boosatti irratti raawwatus itti fufeera. Godina Wallagga Bahaatti aanaalee weerara milishaa Amaaraa kanaaf saaxilaman keessaa aanaan Sibuu Siree tokko jedhu jiraattonni haleellaa milishaa Amaaraatiin qe'ee ofiirraa buqqaafamuuf dirqaman. Haleellaa aanaa Sibuu Siree ganda Baqqoo Jimaatti milishaa Amaaraa Faannoo jedhamaniin raawwatameen lubbuun namoota nagaa hedduun darbe qabeenyi hawaasichaa gariin saamame kanaaf barbadaa'uun kumaatamni qe'ee ofiirraa buqqaafamuuf dirqamaniiru. Dhalattoota Oromoo balaan kun isaan mudate keessaa
gariin kan waggaa 18 baranaa sababa hongeetiin Harargee irraa buqqaafamanii Wallagga qubsiifaman ta'uu miidhamtoonni nutti himan. Bakkoo Jimaarraa buqqaane Wallagga ba'aa naasif diree bakkoo Jima. Nama kuma 4,500 kan buqqa'e dirqamaan kan dachaatani kun biyya rafacee firma fi rafacee namu kun Jawwaaqaa kun Booranaa kun lixaa bakka kaan taasigaa akkasuma biyya rafacee malee nama kuma 4,500 ibiddaan gubanii bakka qabeenyaan isaamanii waan tokko bakka barbadoonee kaan du'ee kaan bakka lubbuun gaara keessatti duraa baane waggaa tokko guutuu naannoo sana daangaadhaan walitti bakka isaan itti lafa kaanii bakka qaama mootummaadha moo dhiiroo maali jennee mootummaa dura tetteenyuu qaamni mootummaa homaa nu godhu jennee isaanii wajjin makatanii bakka nama keenya kan madumee fi kan mana gubatu arginee baqannee gaafa yaadnu waan tokko nafne bakka keenya waan tokko nafne. Namoota Harargee irraa buqqaanee garas qubannees ta'e dhalattoonni Oromoo naannicha jiraatan martuu walumaan haleellaan kun nurratti raawwatame walumaan buqqa'uuf dirqamnee kan jedhan madda odeeffannoo OMN kun qaamni mootummaa haleellaa kana jalaa nu baraaruuf yaaliin taasise tokkollee hin turree jedhu. Inumaa miidhama keenya siyaasaaf itti dhimma bahuuf akka waan waraanni bilisummaa Oromoo qe'ee keenya irraa nu buqqaaseetti dhiheessuuf yaalaa ture haa ta'u malee kan nu fixes ta'e kan nu buqqaase hidhattoota Amaaraatii jedhan. Walumaan inni rakkoo inni warri bakka Oromoon bakka inni bakka san jira walumaan nurra ga'e bakka aanarratti kan fi waliin baqanne aanaan immoo waan tokko aan nu socho'e hin qabu. Namni tokko bakka isaanii fi nama kan duraa dhume namni dhufee saleenu miidiyaa nu wajjin jiru aanaanis tokko isinumaatu bakka shanee galchitanii shaneen bakka isin fixxe malee isinumaa wal fixe malee nam tokko rakkinni isin dhageen jiru jechuu malee waan tokko waan bakkaan ilaalanii nu sirreessan hin qaban. Nuuni bakka hidhattoota Amaaraadha kan nu fixe gaafa isaayyuu ammanaa jeeqanii siimuu qabu namni dhume bineensa waraabessi nyaattee sareen nyaattee tokko isaa beeknee kan fudhannee kana wallen qabnu bakka itti dhabame bakka allaattii fi nama wanni itti nyaate yoon akkam tilmaame gara nama 70 garuu hin caala malee irraa gadi miti. Haleellaa aanaa Sibusiree ganda Baqqoo Jimaatti milishaa Amaaraa raawwatame kana jalaa baqachuun lubbuu isaanii kan ulfatan lammiileen kunniin magaalaa Siree mooraa kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa keessa buufachuun gargaarsa waldaa Fannoo Diimaatiin jiraataa turaniiru. Qaamni mootummaa deeggarsi nuuf taasisellee hin turre jedhu miidhamtoonni kunniin yeroo ammaa immoo yeroo haleellaan milishaa Faannootti dhufee jirutti humnaan gara lafarraa buqqaaneetti nu deebisuuf yaalaa jira. Osoo haala mudate tasgabbeessuun deebisee nu qubsiisuuf haal duree barbaachisuun raawwatin garasitti nu deebisuuf yaaluun ammoo dhumaatii marsaa biraatiif nu qopheessuudha jedhu. Dhiibbaan qaama mootummaa kan itti hammaate dhalattoonni Oromoo kunniin gara Harargeetti deebi'uuf murteessuu isaanii ibsuun yeroo ammaa Finfinnee fi Adaamaatti baqatanii jiraachuu OMN'if ibsaniiru. Gaddachaatanii jedhanii aanaa Sibusiree ammoo deebinee osoo laftiin sakattaamin hin dechaanu jennee bakka rakkannaan uleedhaan nu reebanii dirqama dechaatu gaafanii fi sakata odoon sakattaamin dechaanu nan uleedhaan nu yaasanii bakka mancaadhaan firraa hedduun hin jaan nam tokkoonni fi bakka san dhaqxanii na isinii dhufee hin duutu yookaan hoo hin ajjeestuu nu hin jedhani. Aanee gaaratti buune garuu biyyaa galla jennee otoo yaanuu bakka kitaabaa keessatti barree gaafanii fi gara Adaamaa dhufnu waan tokko dinqiin irratti dhume garatti yaanuu hidhamnee wallaallee teenye bakka bootaa takka deemneen beenu. Haleellaa milishaa Amaaraatiin qabeenya waggoota 18f horatan dhabanii jiruu fi jireenyi isaanii balaarraa kan bu'e dhalattoonni Oromoo kunniin yeroo ammaa magaalota Finfinnee fi Adaamaatti gariin mooraa waldaa Fannoo Diimaa gariin ammoo mana nama dhuunfaa buufatanii jiru. Maatii jireenyi isaa balaarra bu'e kana deebisanii dhaabuuf gargaarsatu barbaachisa. Kana malees birmadummaa daangaa Oromiyaa milishaan Amaaraa Faannoon itti fufiinsaan sarbaa jiru qolachuun weerara lafaa humnoonni kunniin keessaa fi alaa qindaa'anii raawwatan dhaabsisuun qabeenya hawaasichaa saamtota kanneeniin saamamee fi manca'e bakka buusuu fi uummata 100,000 lakkaa'amu kanaanaalee garaagaraa keessaa buqqaafame qeessaatti deebisuun tumsa rooga maraa barbaada. Uummatichi balaa wal fakkaatuuf akka hin saaxilamneef hidhatee qeessaa akka eeggatu birmadummaa daangaa Oromiyaa akka kabachiisuufis xiyyeeffannoon hojjechuun dirqama dhalattoota Oromoo maraa ta'uu namoonni dhimmicha irratti yaada isaanii nuuf qoodan hubachiisaniiru. Uummata Oromoof wabiin isaa hidhannoo qofa uummanni Oromoo hidhachuu qabaa jedhan hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa Komaandar Adaree Tola. Komaandar Adareen diinaa dhufu waan hin beekneef uummanni Oromoo hidhachuu qaba jechuu isaanii waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaa gama fuula feesbuukii isaatiin ibsee jira.
Hammam hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa kun uummanni Oromoo hidhachuu qaba ejjennoo jedhu haa calaqqisiisan malee mootummaan isaan tajaajilan uummata Oromoo irraa hidhannoo hiikuun balaaf saaxilaa jiraachuun ni beekama. Haleellaa milishaan Amaaraa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaatti irra deddeebiin raawwachuun namoota hedduu fixanii qabeenya hawaasichaatti barbadeessaniif bu'uurri murni aangoo irra jiru uummaticharraa hidhannoo hiikuu akka ture jiraattonni irra deddeebiin OMN'f ibsaa turan. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaa koomaandarichi uummata Oromoo fi wabiin isaa hidhannoo qofadha. Diina dhufu waan hin beekneef uummanni Oromoo hidhachuu qaba jechuu isaanii malee sababa maaliif akka jedhan wanti ibsa hin jiru. Diinni uummata Oromoo namni kun akka yaaddootti kaasanis eenyu akka ta'e hin ibsine. Waajjirichi barreeffama yaada hoogganaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa koomaandara Daree Tolaa ibsu kan kaleessa fuula Feesbuukii isaa irratti maxxanse kana har'a haqeera. Yaadni koomaandarichaa kun haqamuu isaatiin dura namoonni dhimmicha irratti yaada kennan gama isaaniitiin uummata Oromootiif hidhannoon dhimma murteessaa ta'uun kan amanamu ta'us Oromoon akka hidhatee daangaa isaa hin kabachiifamneef kan hiikkachiisaa turee fi hiikkachiisaas jiru qaamuma aangoo irra jiru waan ta'eef yaadicha ejjennoo qaama aangoo irra jiru godhanii fudhachuun rakkisaadha jedhan. Haa ta'u malee Oromoon hidhatee nageenya isaa akka eeggatu daangaa isaa akka kabachiifatuu fi qabsoo isaas roga maraanuu akka jabeeffatuuf dhaamaniiru. Hirmaannaan mootummaan Isaayyaas Afwerqii waraana Itoophiyaa keessatti qabu olaantummaa gaanfa Afrikaatti horachuu kan kaayeffatedha jedha xiinxalli The Conversation barreesse. Waraanni Tigraay karaa lama Eertiraa waggootaaf addunyaan qoollifatamturraa oolcheera. Dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seentee akka borcituufis haala mijeesseera jedha xiinxalli kun. Tarsiimoon xawalwaallee fi qajeeltoo hin qabne kan Eertiraan dhimma itti baatu kun garuu bu'aa hedame osoo hin taane balaa itti fidee dhufaa jira jedha xiinxalli kun. Abrahaam Birruu bal'inaan isinitti hima. Eritriyaan daangaa kiiloomeetira 1,000 ta'u Itoophiyaa waliin qooddatti. Waraanni Tigraay guyyaa eegalee kaasee haga aduwarraatti waraana kana keessatti hirmaachaa jirti. Loltoota kumootaan lakkaa'aman waraana kanatti ergitee garee Tigraay fi uummata isaanii waraanaa turuu ragaaleen ni agarsiisu. Gaheen Eritriyaan waraana kana keessatti qabaachaa dhufte gahee diigumsaatii jedhu waraana kana irratti xiinxaloonni jiran. Hirmaannaan Eritriyaan waraana kana keessatti qabdu wanna baay'ee agarsiisa ka jedhu xiinxalli The Conversation baase ka jalqabaa waggoota 12 addunyaarraa karaa dippiloomaasii qoolliffatamaa turuu hordofee deebitee naannichatti maqaa horachuu fedhuu isheetii jedha. Meeshaa waraanaa hedduu guurrachuudhaan deeggarsa siyaasaa Abiy Ahmediif gochuun waraana kana kan itti keeyyatte Eritriyaan hariiroon Finfinnee fi Asmaraa wayyaa'uu hordofeeti. Boqonnaa haaraan michummaa Eritiriyaa fi Itoophiyaa eegalamuu mul'isuufi. Hariiroon Eritiriyaa fi Itoophiyaa waggoota 20 darbaniif diinummaa irratti kan ijaarame hariiroo TPLF fi Isaayyaas irraa ka'ee akka ta'e ni eera barruun kun. Lolli Tigraay banamuun kaayyoo Isaayyaas Afwerqiitiif waan fayyade ni qaba. Addunyaan akka ija kaleessaatiin isa ilaalle godhee jira. Kan naannawa gaanfa Afrikaa goolaa ture Isaayyaas hin turre akka jedhamuuf balbala banee ture waraanni Tigraay. Garuu yaadamni kun hin fullaane. Kalammataa Isaayyaas dhimma keessoo Itoophiyaa akka barbaade seenee akka laaqu balbala banee jedha. Humnoota Tigraay irratti haaloo bahee jira. Hariiroo dippiloomaasiis bakka duraanii irraa wayyeeffatee jira. Hariiroon alaa Isaayyaas hordofuu qajeeltoo kan qabu osoo hin taane ayyaan laallattummaa irratti ka hundaa'e ka jedhu The Conversation akeekni isaa Baha Afrikaatti olaantummaa horachuudha jedha. Olaantummaa laafina Itoophiyaa irratti ijaaramu. Eritriyaan barootaaf waraana garaagaraa irratti hirmaachaa biyya turte. Fakkeenyi guddaan bara 2000 hanga 2010tti Somaaliyaa keessatti garee Al-Shabaab deeggaraa turuu isheeti. Gochaan kun Somaaliyaa keessatti mootummaan giddugaleessaa akka hin jabaanne shoora taphatee jira. Yeroo sanatti mootummaa Itoophiyaa TPLF'n hoogganamu dabalatee gamtaan Afrikaa fi United States wal ta'uun garee Al-Shabaab haleeluun dadhabsiisan. Isa booda Eritriyaan qoqqobbii idil addunyaaf saaxilamte. Kan maleellee Darfuurii fi Baasuudaan keessatti mootummaan Eritiriyaa riphee loltoota ispoonsar gochaa ture. Hariiroon alaa Eritiriyaa hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu irratti hundaa'a. Naannichatti dhageettii Itoophiyaan qabdurraa waan ka'u kun Itoophiyaan yookii carraa yookii immoo balaa imaammata alaa Eritiriyaa taati. Yaaddoo jabaan Eritiriyaadhaa Itoophiyaa jabduu fi tokkummaa qabdudha jedha barruun kun. Itoophiyaa jabduun dandeettii diinagdee waraanaa fi dippiloomaasii jabaa waan qabaattuuf. Itoophiyaan caccabdeef gamtaa hin qabne immoo Eritiriyaaf carraadha. Kanaaf mul'ati adda bilisummaa Eritiriyaa EPLF
waardiyyaa baha Afrikaa ta'uudha. Tasgabbii fi waraanaan of ijaaruun. Kana gochuudhaaf carraan tokkichi Isaayyaas Afeworqii qabu Itoophiyaa tasgabbii dhoowwuu qofa. Kanaaf fedhiin Asmaraan qabdu waraanni Itoophiyaa keessaa akka hin xumuramne qofa osoo hin taane immoo bara baraan akka jiraatu gochuudha. Waraanni Itoophiyaa keessaa namoota nagaa gaaga'aa jira. Akka gaafa eegaluu osoo hin taane haguma bubbulu waraana kaayyoo akka hin taane baramaa dhufe. Amma immoo karaan mariiyyuu Finfinnee fi Maqalee gidduutti eegalamuu wantoonni agarsiisan jiru jedha. Abiy TPLF waliin marii eegallaan waraanni Isaayyaas Itoophiyaa keessaa ba'u waan hin oolle. Isaayyaasis qaama marii akka hin taane TPLF ni gaafatti. Gaafsan Isaayyaas kophaa dhaabbachuun isaa waan hin oolle. Sana booda hariiroon Eritiriyaa fi Itoophiyaas bakkuma waggoota 20 dabranitti deebi'a. Waraana uummata biraa keessatti hirmaachuun biyya tokkoof akka ibiddaan taphachuutii kan jedhu xiinxalli The Conversation kun Isaayyaas lola biyyoota baay'ee keessatti hirmaataa ture kasaaraa malee waan inni buufate hin agarre jedha. Hojjettoonni daandii xiyyaaraa Itoophiyaa dhalootaan Tigree ta'an dhiibbaa mootummaan biltsiginnaa isaanirraan geessisu dhiyeessuun xiyyaara keessa dhokatanii gara biyyoota birootti baqachuuf dirqamuu isaanii CNN'if ibsan. Baatii muddee keessa xiyyaarota Itoophiyaa gara Beeljiyeemii fi Yuunaayitid Isteetsitti imalan keessa dhokachuun haala nageenya isaaniif hedduu yaaddessaa ta'een gara biyyoota birootti baqachuuf dirqamuu isaanii CNN'if kan himan teeknishaanonni daandii xiyyaara Itoophiyaa kunneen dhiibbaan murni aangoo irra jiru addatti dhalattoota Tigraay irratti raawwatu murtoo kanaan isaan gahuu ibsanii jiru. Maatiin isaanii labsii yeroo muddamaa addatti dhalattoota Tigraay irratti xiyyeeffate hordofuun sababa eenyummaa isaanii qofaa fi hidhaatti guuramuu CNN'if kan ibsan teeknishaanonni daandii xiyyaara Itoophiyaa lama. Hireeni maatii isaanii mudate isaaniifis akka hin oolle hubachuun hojii gaarii dhaabbaticha keessatti qaban dhiisanii gara Beeljiyeemitti baqachuuf dirqamuu isaanii himan. Ogeeyyiin dhaabbatichaa dhiibbaa eenyummaa giddugala godhateen umurii dargaggummaa ganna 25tti biyyarraa baqachuuf murteessan kunneen xiyyaara fe'iisaa yookaan kaargoo abaaboo fe'ate keessaa dhokatanii haala rakkisaan gara Beeljiyeemitti cehuu isaaniidha kan dubbatan. Teeknishaanonni daandii xiyyaara Itoophiyaa kan biroon lamas yeruma wal fakkaatu jalqaba baatii muddeetti xiyyaara Itoophiyaa gara Waashingitan DC'tti imalu keessaa dhokachuun Yuunaayitid Isteets seenuu isaanii qaamolee dhimmi ilaaluurraa mirkaneeffachuusaa CNN gabaasasaa kanaan eeree jira. Dhalattoota Tigraay daandii qilleensaa Itoophiyaa keessaa hojjetan biroo kan bifa garagaraatiin biyyaa ba'anii alatti hafuu filatanis dubbisuu kan eeru gabaasni CNN kun dhalattoonni Tigraay biyyattii keessatti miidhaa jabaa eenyummaa giddugala godhateef saaxilamaa jiraachuu erga labsiin yeroo muddamaa labsame ammoo dhiibbaan kun hammaachuun sababa biyyaa nu baasedha jechuun isaanii ibse. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin himata labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun dhiibbaan eenyummaa giddugala godhate raawwatamaa jira jedhu kana waakkateera. Oduu keenya itti aanuun waraana waliinii Itoophiyaa irratti dirooniiwwan biyyoota akka Chaayinaa, Tarkii, Iraanii fi gamtaa Emireetota Arabaa mootummaa federaalaa tumsuun hirmaachuu isaanii ragaaleen itti fufiinsaan mirkaneessaa jiru. Jalqaba bara 2022 kana keessa dirooniin Tarkii Bayraktar TB2 kaampii baqattoota Daddabiit kan Tigraay keessatti argamu rukutuun namoota 50 yommuu ajjeesu. Dirooniin Iraan Muhajir 6 jedhamuun beekamu ammoo Oromiyaa lixaa naannawaa Gidaamitti haleellaa raawwachuu isaanii ragaaleen saatalaayitii qorattoota dhaabbata Neezerlaand Pax Peace jedhamuun ifoome ni mul'isa. Haleellaa diroonii Itoophiyaa keessatti raawwatamuun miidhaa lammiilee nagaarraa gahu mootummaa Itoophiyaas ta'e humni qilleensaa Itoophiyaa ni waakkatu. Gosoonni dirooniiwwan wal waraansa Itoophiyaa keessatti hirmaatanii meeqa miidhaan dhaqqabsiisanoo maal fakkaataa waan jedhu Siraaj Sabaaf gabaasa Politico BBC fi Oryx irraa argate akka itti aanutti qindeessee jira. Yeroo ammaa hidhannoo meeshaalee waraanaa keessaa dirooniin madaala waraanaa dirree lolaatti jijjiiruun shoroo olaanaa taphataa jira jedhamuun ogeessota waraanaatiin himamam. Dirooniin ergama basaasuu fi haleellaa kennameef fiixaan baasuun bu'aa waraanaa addunyaa irratti jijjiiruu isaatiif ragaan lola Azerbaaijaaniif Armeeniyaa, lola Iraaniif Ameerikaa, lola waliinii Yaman, warraaqsa Liibiyaa, waraana waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jirudha. Waraana Itoophiyaa humnoota mootummaa federaalaa tumsanii fi finciltoota jidduutti adeemsifamaa jiruun xayyaarri waraanaa nammaleessaa biyyoota alaa hirmaatuun madaala waraanaa jijjiiruu cinatti
lammiilee nagaa hiyyummaa waliin mana irratti gubuun awwaalaati jira. Dirooniin biyyoota alaa Finfinnee tumsuun waraana Itoophiyaa irratti hirmaatan diroonii Chaayinaa Wingilongi waanii hamma diroonii gamtaa Emireetota Arabaan VTOL yookaan Vertical Take Off Landingiitti diroonii Iraan Muhaajir 6 hamma diroonii Tarkii Bayraktar TB2tti waraana Itoophiyaa irratti hirmaatuun lubbuu lammiilee nagaa dhibbootaan galaafataati jiru. Ragaan marsariitii Oreksii fi appilikeeshinii balallii hordofu irraa argame akka mul'isutti Chaayinaa magaalaa Chengdu bakka oomisha Wingilongi waan irraa baatii fulbaanaa fi onkoloolessaa keessa mootummaan Itoophiyaa lola finciltoota wajjin adeemsisaa jiruuf xayyaara waraanaa nammaleessaa Chaayinaa Wingilongi waan baay'inni isaa 3 ta'e Chaayinaa irraa sadaasa bara 2021 ammoo jaha gamtaa Emireetota Arabaa irraa walumatti diroonii waraanaa oomisha Chaayinaa ta'e Wingilongi waan 9 gara Itoophiyaatti galche. Kuusaan odeeffannoo humna waraanaa Instituutii qorannoo nageenya idil addunyaa akka argisiisutti gamtaan Emireetota Arabaa dirooniiwwan Wingilongi fi Blue Arrows jedhaman kan qabdu yoo ta'u ragaan balallii fe'iinsaa yookaan kaargoo 119 ta'u baatii 5 keessatti buufata xayyaara gamtaa Emireetota Arabaa irraa buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Harar Meedaa fi Boolee geeffamanii jiru jechuun BBC'n gabaase. Ragaan saatalaayitii akka argisiisutti dirooniin Chaayinaa Wingilongi waan muddee 15 bara 2021 keessa buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa keessa dhaabbatanii jiru. Dirooniin kun walakkeessa ji'a muddee bara 2021 keessa kibba Tigraay magaalaa Allamaaxaa irratti haleellaa raawwateen namoota nagaa 28 ajjeesee jira. TV Tigraay wabeeffachuun BBC'n gabaaseetii jira. Caccabaa misaa'ila haleellaa Allamaaxaa san irratti raawwate san irratti qorannoo adeemsifameen misaa'illi sun misaa'ila Chaayinaan oomishte Blue Arrow 7 kan jedhamudha. Dirooniin Iraan Muhaajir 6 baay'inni isaa 2 ta'e ammoo erga baatii hagayyaa bara 2021 keessa gara Itoophiyaa garee buufata humna qilleensaa kaaba Itoophiyaa magaalaa Samaraa keessa qubsiifame. Muddee bara 2021 irraa jalqabuun buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa jalqaba baatii amajjii bara 2022 ammoo Bishooftuu irraa gara Beneshaangul Gumuz buufata humna qilleensaa Asoosaa qubachuu isaa ragaan saatalaayitiin ifoomsa. Kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessa socho'u adamsuuf jedha gabaasni Oreksii irratti bahe. Haaluma kanaan amajjii 6 bara 2022 Oromiyaa lixaa naannoo Agidaamitti haleellaa raawwatu isaa ragaan caccabaa misaa'ila G5 Precision Guided Munition jedhamu irraa beekuun danda'amee jira jedha gabaasni Oreksii irratti bahe kun. Dirooniin oomisha Tarkii Bayraktar TB2 jedhamu ergaa Abiy Ahmad pirezidaantiin Tarkii Rajab Xayyib Erdogan dhimma bishaanii faayinaansiif waraanaa irratti baatii hagayyaa bara 2021 keessa waliigaltee Ankaaratti mallatteessanii booda Itoophiyaa keessatti mul'achuu jalqabe. Akka gaazexaan Politikoo gabaasetti muddee 16 bara 2021 ragaan saatalaayitii irraa argame akka mul'isutti buufata humna qilleensaa Bahar Daar keessatti kan argame diroonii baalleen isaa meetira 12 dheeratuu fi dheerinni isaa ammoo meetira 6.5 ta'e diroonii Tarkii Bayraktar TB2dha. Gama biraan dhaabbanni biyya Neezerlaand Paaksipis jedhamu gabaasa amajjii 11 bara 2022 qabatee baheen ragaan saatalaayitii haaraan akka mul'isutti Bayraktar TB2 buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa keessatti argameetii jira. Haleellaa amajjii 8 bara 2022 diroonii Bayraktar TB2 kaampii baqattoota daddabiit kan Tigraay keessatti argamu irratti raawwateen namoonni 50 ajjeefamuun 100 ol madaa'u isaanii gaazexaan Politikoo hojjettoota gargaarsaa wabeeffachuun gabaase. Akka qorattoonni garee Paaksipis fi Amnesty International jedhanitti ragaan caccabaa misaa'ila dhukaafame irraa argame misaa'ila Tarkii MAML yookaan Smart Macro Munition kan jedhamudha. Haleellaa diroonii waraanaa mootummaan Itoophiyaa hidhachuun lammiilee nagaa irratti raawwatuun godina addaa saba Oromoo Walloo Kamisee baatee Harxummaa Fursee Caffaa Roobit Caffaaru keessaa Garbii Makkannaa Luukoo Mataa Horaa Qabbanaayaa Jawwaahaa Burqaa Garbiif Shaakallaa iddoowwan jedhamanitti namoonni nagaa 70 ol ajjeefamaniitii jiru. Mootummaan Itoophiyaa karaa dubbii himaa mootummaa Dr. Laggasaa Tulluutiin bakkeewwan garaagaraatti haleellaa diroonii fayyadamuu ibsuun garuu lammiilee nagaa irratti haleellaa hin raawwanne jechuun waakkate. Haaluma wal fakkaatuun ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa gaafii fi deebii OBN wajjin taasiseen hidhannoo diroonii helikooftaraaf kanneen biroo fayyadamuun lola irratti hirmaatu kan amane yoo ta'u garuu humni qilleensaa tarkaanfii fudhataa tureen lammiilee nagaa dhaabbilee amantii manneen uummataa irratti tarkaanfii hin fudhanne jedhe. በምንም አይነት በአየር ኃይል ወይም በስተትም ይሁን አውቀንም ሳናቀም ሲቪል ላይ ጠላት በሚያወራው አናደርስም አላደረስንም ለወደፊትም አይደርስም። xayyaarri waraanaa nammaleessaa biyyoota diinagdeen badhaadhaniin oomishaman biyyoota hiyyeeyyii keessatti lubbuu nagaa balleessaatii jiru. Itoophiyaanis finciltoota bosona Oromiyaaf gaarreen Tigraay adamsuuf xayyaara waraanaa nammaleessaa Chaayinaa, Tarkii, Iraaniif gamtaa Emireetota Arabaa fayyadamaatii jirti. Maddeen alarraa oduu argannetti wayitaa ceenu ammoo Keeniyaatti haleellaa boombii kan konkolaataa geejjiba uummataa tokko irratti raawwatameen namoonni 10 ol ajjeefamuun baay'eenis miidhamuu miidiyaaleen biyyattii gabaasuu irratti argamu.
Hanga oduun kun qindaa'utti balaa kanaaf qaamni itti gaafatamu fudhate hin jiru. Haa ta'u malee gareen Alshabaab irra deddeebiin Keeniyaa keessatti haleellaa raawwachuun beekama. Guyyoo Waariyoo kan kanarraa fisinetti. The army and local security services rushed to respond to the deadly. Kenya haleella bombii konkolaataa geejjibuu mataatu jedhamtu tokko irra godhamee jedhanii namooti 10 ol ijjeefamuun baay'ee miidhamuu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Haleellaan kun dhaqqabdee jedhan laf yeroo baay'ee balaa wal fakkaataan itti uumamtu hadaanga Keniyaa fi Soomaaliyaa irratti argamtu keessa yoo taatu konkolaataan kun imaltoota fe'ee adogar dirmaan dheeraa gulufuu jiru bombii afaan bu'ee xiixee jedhan. Haa godhu tan qindeessu dab kanaaf qaamitti gaafatan fudhattu kolleen injeero garuu gareen Al-Shabaab deddeebiin Keeniyaa keessa rakkoo wal fakkaataa geessisu si gabaasaa turre. Country's war on terrorism after a new spate of attacks by Al-Shabaab militants. Miidhaan gareen tun daanga Soomaaliyaa qaxxaamuruun Keeniyaa raggoot bar 2019 irra jalqabu waan jabaat fakkaata. Kutaa bulchiismaan dheeraa marsi 29 Gaarisaa 23 lamuu sagaliif waajjira keessa yeroo 8 bombii eegame ciru lubbu qulqulloota hedduu harcaaf gareen harakaat Al-Shabaab Al-Muhajid ammallee ibiddi darbachuuf karoor qabaachuusi torban dabrelle gabaasne turre. Faransaayif Biriteen Jarmaniif Dachiin faan ijoolleen abdii godaaneetun Al-Shabaab Naayiroobi darate biyyuuru Keenyaataa haleeluun isii waan hin oolleef of hin dedhina jechuun jimaatiif sibaasanii turan. Hoteelaaf bakka bashannanaa manneen gorofaatiif bakka namootitti walitti qabaman hedduu dhabanaasuuf karoor qabdi jedhan hin baasooti kunneen lamiileen isaanii Keeniyaa mogga daanga Soomaaliyaa gulaan kiiloomeetira 60 kutaa bulchiis Gaarisaa hanga lixa biyyattii kiiloomeetira 20 caala fagaattaniin deemina jechuun akeekachiisa turte. Eegi suni asimmoo poolisii biyyattii ibsi miidiyaaleef kennuun qophii jabdu godhaa ture. Humni hidhate duulle bobbaasuun keessuma magaal guddoo biyyattii Naayiroobii jabeessanii eegaa turan. Eegaalle oolan dubbiin akkum jedhan taate hidhattooti Soomaaliyaa gaarii yookaan konkolaataa uummataa hoolaan dha'uun nam gatanii jedhan. They say they will strike again. The question is where and when. Barri 2021 bara Dimookiraasiin Afrikaatti du'aa dhufee fi fonqolchi mootummaa itti babal'ate ture jedhame. Mali, Guinea, Sudan, Chad fi Burkina Faso fa'aa ji'oota muraasa qofa keessatti mootummoota isaanii afaan qawweetiin jijjiiranii jiru. Gabaasni DW bulchitoota Afrikaa walitti dhufeenya dimookiraasii waliin qaban biyyoonni dhiyaa immoo hariiroo bulchitoota Afrikaa waliin qaban irra deebiin ilaaluu akka qaban akeekee jira. Ammas guyyoo waan qindeesse qaba hordofa. It's not the first African country to experience a military takeover. Mali, Guinea, Sudan if Chad qofa dontane Burkina Faso of biyyoota dhug dabalate yoota muraas qofa keessa mootummooti baay'een afaan qawweetiin jijjiiramuun isaanii baarii 2021 hadhiyootan dhumat kun Afrikaa furmaati hardi filannoo dontane afaan qawwee ta'u agarsiise dabree jedhaan. Barri kun duub seena keessa bar dimookiraasiin Afrikaa du'aa dhuftee fonqolchi mootummaa baay'een godhama jedha gabaasi Deutsche Welle bulchooti ardinam gurraacha jechuun Afrikaa ilaalchi dimookiraasii irra qaban akka sirreeffataniif warrooti lixa immoo abbootirri Afrikaa tana doomataaf raayyaan ittis biyya abdii kutate gartoon toomuutti hin cayinii midhaasan irratti hojjechuu qabu jedha. Suudaniif Zimbabwe, Mali, Guinea, Chad, Naajeeriyaa fi Itoophiyaa qofa doontaane harki jirees biyyoota saara gadi keessa waggoottan 50 darban fonqolchi mootummaa baay'een godhamuun namni hedduun ijjeefamee mootummaan baay'eelleen konkolaata. Akkeen war faranjoota bar 1956 hanga bar 2021 qofa fonqolchi mootummaa 108 biyyootan hoffe saara gadi keessa godhamee mootummooti 8 ol nyaatamanii yaaliiwwan 28 immoo gatantaruun bombiin darbatamtu warrum darbata balleessuusi gabaasii CNN Afrikaa tokko balbaloomsa. The vast Darfur region was gripped by bloodshed in 2003 when rebels from the territory's ethnic central and sub-Saharan African communities Remi Adikoya University York xiinxalaan saayinsii siyaasaa lamii Naajeeriyaa akka jedhu bara 2001 irra jalqabuun haga bar 2019 yaalii fonqolcha kun irrachaa dhuftullee bultii dhiyooti as Afrikaa mootummaan jijjiiruun bar koloonii duraa waan deebit fakkaatti jedha. Fonqolchi mootummaa hamarru lamaaf maaliif godhame ijjeefamu pirezidaantii Chaadiitiif gaggeeffamu Robert Mugabe akka fakkeenyaa akka haas xiinxalii Remi for CNN Afrikaa kuniin biyyoottan akka Guinea, Naajeeriyaa fi Itoophiyaa
Itoophiyaa faa sababi fonqolchi mootummaa deddeebiin godhamuuf biyyoottan kun diimokiraasiif waan bakki hin qabneefi jedha. Rakkoo kufaati diimokiraasii Afrikaa tanaaf warra lixa haymatti xiinxalii miidiyaa Jarman kun Doochveeleen Ameerikaaf biyyoottan lixa maqa bulchiis gaariif diimokiraasii jedhuun bulchoota Afrikaa haumata saamaan hidhaaf ajjeechaa aadaa godhatanii bu'aa dhuunfa isaaniitiif heer biyyattii jijjiira olan kan beekamti kennanii aangoo tursiisuun isaanii warra jijjiiran barbaade keessuma dargaggoota Afrikaa baay'ee mufachiisuun gar mormiif qawwee seensisu dubbata. It's a victory for the young people of Guinea. We are really happy. We say well done to the Guinean army, to the special forces. Hammalele biyyootan kaaba Ameerikaatiif Awurooppaa faa meeshaa dheedhii Afrikaa irraa argachuuf jecha horii $1 biiliyoonotaatiin lakkaan bulchiisota kan nyaachisuu diimokiraasii galaafate uummata qiyaamaaf saaxil hajara gabaasichi Firaans, Jarman, Noorweef Yuunaayitid Isteet faanu mootummoota akka Ugaandaa, Keenyaaf Naajeeriyaa farka tokkoon balaaleffachaa kaanii wafaan kaanii qabeenya Afrikaa saama jiru jedha. Hammalele bulchooti abbarree kanneen akka Vladimir Putin of Raashiyaa fedureen biyyi Turk Reesiip Xaayib Erdogaan faan bulchoota Afrikaa warra namummaan qabna kanneen akka biyya Ahmad Fofi qabuun biizines gugurdaa waliin hojjechuun Afrikaaf uummatisii ongeessa jiru jedhan. A sense of unease and uncertainty in Burkina Faso's capital Ouagadougou. Gamtaan Afrikaa kanamoonni tokko useless collection jechuun gumiguma hin qabne jedhuun qeeq bulchoota barree kanirra godham tokkollee waan hin barbaanneef ardiin addunyaa irra uummataan lammeessoo rakkoo jabduuf saaxilamu si dubbata. Mahduub tanatti uummata biyyatti abdii kutachiisee waan kaardi jedhamtu uffachiisuun qawwee kaasisee jedhu. Warra kan akka fakkeenyaa akka fudhannuuti malee biyyoottan Afrikaa hedduu keessa diimokiraasiin jechu qofta ragaalee agarsiisa. Kanaaf Afrikaa waggoottan baay'een booda fonqolchi mootummaatiin raafama jirtu jedhu. Maalii, Ginii, Chaad, Suudaniif Burkina Faasoo warra dhiyootan qawween mootummaa jijjiir keessaa akka fakkeenyaa kaafamu. Marroon amta'een nuti bullee walumaan daawwan. So why are coups so common in some parts of Africa and what can governments do? Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin tursaniif galanni keenya guddaadha. Yeroo gaarii isiniin jenna.